Israa'el harka kennattiin Hamaas injifannoo gonfachuu itti fufeeraam. Arraba kaleessa dhaadataa turteen har'a ijaarsummaa kan waammatte Israa'el Hamaas waliin kan dubbannu qawwee qofaan kan jette sun isii baasuu didnaan nu araarsaa jettee ijaarsa gara Hamaasitti ergatteettiim. Abbaan biddeenaa Israa'el Ameerikaanis deeggarsi ansiif godhu kisaaraa ta'aa jira. Meeshaan waraanaa ansiif ergu alqasamiin barbada'aa jira lamatti na dhabsiisteetta jechuun Israa'elitti qaanfatteettiim. Gabaasa bal'aa qopheessinee isin dhageessisnaam. Puutiin deeggarsa obboloottan isaa Filistiiniif jecha ejjennoo galaana diimaa irratti fudhatuun Ameerikaa sammuu sochoosii addunyaa cuqaasiiraam. Daldalli galaana diimaa maaliif yaaddoo addunyaa ta'e? Addunyaan yaaddoo kana qolachuuf jecha ejjennoo akkamii fudhata? Ejjennoon kun akkamiin Israa'el gaadii Gaazaatti nagaa buusaa Huutis milkeessa? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Isin ammoo chaanaalii yuutuubii miidiyaa Hispaayidariif haaraa yoo taatan salphumatti sabiskiraayib gochuun maatii keenya taatanii oduu fi odeeffannoo yeroodhaa yerootti argachuu dandeessu. Akkasumas like share gochuunis namoota biroo bira akka qaqqabu akka gootan kabajaan isin gaafata. Gara bal'ina gabaasichaatti darbam. Israa'el harka kennattiin Hamaas alilla gaafa onkololeessa torba Israa'el irratti raawwatiin loltoota isii hedduu ajjeesee kaan ammoo booji'eeram. Alillichi Israa'eliif qofa osoo hin taane addunyaa kaanis keessumaayyuu biyyoota dhiyaattis hedduu naasoo guddaa uumeeram. Israa'el haaloo ba'uuf boromtumuu Gaazaa haleeluu eegalte. Weerara lafaaf duguggaa sanyii Gaazaatti erga raawwachuu jalqabde kunoo guyyoottan 70 ol lakkaa'amaniiru. Haloon bahadha namoota koo booji'aman hindeeffadhaan kan eegalame booda gara Hamaasiin barbadeessuutti ce'uun darbees ammoo Gaazaa weeraruuf duguggaa sanyii Filistiinota Gaazaa irratti gara raawwachuutti ititem. Galgala ganama boombiin Gaazaatti roobuu eegale. Haleellaa halaala teessee raawwattuun osoo hin dhaabbatin duula lafaa Gaazaatti kan jalqabde Israa'el booda ammoo haleellaa manaa manaatti gaggeessuu irraa osoo hin qusanneem. Israa'el biyya keessummaa taatee irratti simatamte irraa duula abbaa qe'ee godaansisuu eegalte xumurtee akkuma jalqabde weerara dachee Filistiin Gaazaa xumurtee milkooftee qabattee taa'uuf hidhii xuuxattim. Hamaasii fi gareewwan mujaahidoota biroon Filistiin ammoo birmadummaa biyya isaaniitiif bilisummaaf nageenya biyyaaf lammiilee isaaniitiif bakka qulqulluu Islaamaa sadaffaa Masjida Al-Aqsaa tiksuuf qabsaa'um weerara diinaa kana dhaabsisuuf mana bahanim. Addunyaan kaan hedduun daba weerara lafaaf duguggaa sanyii jaarraa kana keessa Israa'el raawwattu ilaala. Ijoollee Filistiin jara haqa isaaniitiif qabsaan balaaleffatamu. Kan weerara gaggeessu sanyii daguugu magaalaa barbadeessu daa'immaniif dubartoota irratti gamoo jijjigsee fayyaa isaan awwaalu namaaf lubbu qabeeyyii biroo dachittii irra jiru rasaasaaf keemikaalota birootiin fixu Israa'el kan balaaleffatamu garuu Hamaas Filistiinotaam. Birgeedota gadadoo kana dhaabsisuuf hidhatanii kutatanii yookaan bilisummaa yookaan ammoo shahidummaa yookaan wareegama jedhanii gara qabsootti seenan isaan haqaaf dhaabbatan kanneen ilmaan namaaf kabaja kennaniif dhugaa dhaban qofa barbaacha dirree qabsootti seenaniin addunyaan keessattuu biyyoonni dhiyaaf gamtaan biyyoota hedduu dhaabbileen idil addunyaa shororkeessaa jedhuun diina ilmaan namaa jedhuuni du'uu qabu baduu qabu akka bineensaa hamaatti sookamuu qabu bakka argamanitti ajjeefamuu qabu jechuun nama isaan argee isaan ajjeeseef maallaqa miiliyoonaan ramadanii dhiiga isaanii dhangala'ee dhuguuf dheebutum. Hedduun har'as taanaan ammas taanaan ijoollee Filistiin biyyaaf uummata isiitiif jecha qabsootti jirtu kana shororkeessummaadhaan waamuum. Kunneen osoo muslima hin ta'iniiti silaa badhaasota sadarkaa addunyaatti kennaman fudhatu turaniim. Garuu isaan muslima amantaa biyyaaf uummata isaatiif dhaabbatum. Israa'el erga lolli Al-Aqsaa eegalee as raftee hin bulleem. Hamaasiin dhabamsiiftee booji'amtoota Hamaas harkaa qabu humnaan akka deebifattu arrabni isii galgala ganama kakataam ni dhaadatti. Jabaadhu jedhanii michoonni isii kanneen akka Ameerikaa faana akka ilmoo dhabaatti isii urursu duuba fuulduraa fi cinaa isii goranii isii deeggarum isii waliin Filistiinota buqqisuuf waraanatti jirum. Garuu dubbiin akka isaan yaadan salphaa hin taane hanguma haleellaa raawwatanuun haleelama hanguma cabsuuf dhaadatanuun caba hanguma ajjeesuuf fiiganuun ajjeefama hanguma maqaa balleessuuf soba afarsaniin fuulli ijaraa inni arri kan isaan ittiin gadi bahan dhokate inni dhugaan isaan duubaa ittiin badii hojjetan ammoo ifee mul'ataa dhufeem. Israa'el lola Gaazaatti gaggeessaa jirtuun bu'aan isiin argataa jirtu yoo jiraate kisaaraa qofam. Qondaalota olaanoo dabalate loltoonni jajjaboodha jettee isiin filattee Hamaasiin akka achi kana irraa balleessaniif gara Gaazaatti ergatte harca'a taankiif meeshaalee waraanaa ciccimoodha jettee isiin ergattes barbada'a kaampiiwwan akkasumas gamaa gamanatti humni isii injifatamaa barbada'a jiram. Waliigaltee dhukaas dhaabuu fi hidhamtootaa fi booji'amtoota waliif deebisuu taasifamee tures ofumaaf diigdeem waadaa seenti cabsite. Garuu quufni of tuuluun kun fiixaan isii hin baafne hanguma cabsuuf fiigduun dubbiin cabatti fiiguu taanaan jaarsa araaraatiin dafana qaqqabaa jetteem.
humnaan booji'amtoota Hamaas harka jiran fudhachuu akka hin dandeenye kan hubatte Israa'el roobii har'aa afaanuma gaafa dura Hamaasin balleessuuf kakatteen deebitee isa kadhatte. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu bakka bu'oota booji'amtoota Hamaas harka jiraniin erga wal arganii akkasumas pirezidaantiin Israa'el dhukaasa dhaabuuf hidhamtootaa fi booji'amtoota wal jijjiiruuf qophii ta'uu himanii. Gaazexaan Israa'el Today pirezidaantii Israa'el Izaayir Herzog wabeeffachuun akka gabaasetti Hamaas namoota boojii akka gadi nuuf dhiisuuf jecha waraana dhaabuuf walii galla jechuu Israa'el gabaase. Gaazexaan Yehudii Ahronoz jedhamus qondaalota Ameerikaa wabeeffachuun akka gabaasetti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden akkuma muummicha ministeeraa fi pirezidaantii Israa'el namoota kana gadi dhiisuuf walii galtee gochuu qofti fala ta'uu hime. Hamaasin dhabamsiisuu irratti ejjennoo Israa'el walqixa kan qabdu Ameerikaan humnaan Hamaasin dubbachuun akka hin danda'amne hubatte. Puutiin deeggarsa obboloottan isaa Filistiiniif jecha ejjennoo galaana diimaa irratti fudhatuun Ameerikaa sammuu sochoose addunyaa cuqaaseera. Daldalli galaana diimaa maaliif yaaddoo addunyaa ta'e? Addunyaanoo yaaddoo kana qolachuuf jecha ejjennoo akkamii fudhata? Ejjennoon kun immoo akkamiin Israa'el gaadii Gaazaatti nagaa buusa? Puutiis milkeessa. Daldalli addunyaa harki 12 galaana diimaa keessa qaxxaamuruu walitti hidhamiinsa addunyaa uumamu. Konteeneroonni addunyaa 130 ta'anis galaana kana keessa darbuun biyyoota addunyaa biroo gahu. Kun immoo mi'i daldalaaf dhiyeessiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waggaan galaana diimaa keessa akka darbu taasisa. Kanaaf haleellaan bakka kanatti raawwatamu kamuu haalota addunyaa irratti uumaman jijjiiruu hammeessuu danda'a. Waraana Israa'el fi Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru hordofee haleellaan Huutiin dooniiwwan gara Israa'el deeman irratti raawwatu dabalaa dhufeera. Kun immoo daldala boba'aaf gaazii addunyaa irratti sodaa uumuun yaaddoo daddabarsa daldala addunyaatti uumuuf sababa ta'e. Ameerikaa fi biyyoonni dhiyaa hedduun osuma tuffatanuu Huutiin guddatee isaan haleeluu isaan raasuu ga'e. Kanumaanis ejjennoon Huutiin fudhataa jiru kun sirna daldala galaana addunyaa waggoota 150 oliin dura baname irratti rakkoo uumeera. Ulaan amma Huutiin itti aggaammate kun addunyaa irratti warraaqsa jabaa fidee ture. Bakki kun sirna hargansuu hariiroo daldala Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa akkasumas baha giddu galeessaaf ardii Afrikaa fi Eeshiyaa gidduutti daandii daldala gabaabaa waan uumeef hedduu xiyyeeffannoo barbaadeera. Gareen Huutii daandii daldalaa pilaaneetii kanarraa isa guddaa ta'e bifuma salphaan to'achuu ajaa'ibsiiseera. Sana kan buufate Huutiin dooniiwwan gara Israa'el imalaniif kanneen Israa'el waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffateera. Deebii kanaaf humni galaana Faransaay, Ingilizii fi Ameerikaa waliin ta'uun dirooniif misaa'ila warra Huutii kuffisuuf yaalaniiru. Kana hordofuun kaleessa Ameerikaan gamtaa biyyoota galaana diimaa kibba keessatti sakatta'insa gaggeessuuf murteessiteetti. Ameerikaan dhimmicha irratti ibsa kenniteen kaayyoon isaa nageenya dooniif naannichaa eeguudha jetti. Garuu kun dhugaa hin fakkaatu. Sababni isaas Huutiin guutuu naannichaa hin akeekkachiisne dooniiwwan mara irratti akka xiyyeeffatu hin ibsine. Hanga Israa'el waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu dhaabdutti akkasumas hanga gargaarsi namummaa gara Gaazaa seenutti dooniiwwan gara Israa'el imalanii fi kanneen Israa'el waliin hidhata qaban qofa irratti akka xiyyeeffatu beeksise. Kun Israa'el irraan dhiibbaa guddaa akka geessisu kan hubatte Ameerikaan michuu isii Israa'eliif birmachuuf maqaa nageenya galaana diimaatiin gareewwan biroo qindeessite malee kun kallattiin Israa'el waliin dhaabbatte Huutii haleeluu irratti kan xiyyeeffatedha. Huutiin haala kanaan yoo itti fufe gatiin boba'aaf gaazii uumamaa ol ka'a. Sababni isaas boba'aa hedduun karaa galaana diimaatiin ergamu yoo dhaaban baasiin annisaas ni dabalama. Kun ammoo naanna'ee addunyaa guutuu haala rakkisaa keessa galcha. Kun taanaan ammoo Israa'el waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtu akka dhaabduuf dhiibbaan isii irratti godhamamu. Kun ammoo waraanni Gaazaa dhaabbachuu deeggarsi namummaa gara Gaazaa seenuu jechuudha. Egaan kaayyoon Huutiis naanna'ee milkaa'e jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin kan keenya kan guyyaa har'aa kanneen ammaa kanatti isin hordoftu kana fakkaatan qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.